Godina Booranaa magaalaa Moyyaleetti ajjeechaa kaleessa namoota 9 irratti raawwatame OBN bilbilaan qulqulleeffachuun gabaasuun isaa ni yaadatama. Ajjeechaan raawwatame kunis odeeffannoo dogongoraan tarkaanfii lammiilee nagaa irratti fudhatame akka ta'e waajjirri sekereetiraalii Command Post labsii yeroo ariifachiisaa ibsa miidiyaaf ergeen dhugoomee jira. Odeeffannoo dogongoraan kanaan namoonni nagaa 9 ajjeefamanii 12 kan ta'an ammoo madaaniiru akka sekereetiraalichi ibsetti. Uummanni waraanaa ajajjuun 5,000 keessatti argamtu odeeffannoo dogongoraan loltootaan ajjeechuun lammiilee nagaa kunniin dhumuu isaaniitiif sababa jedhee sekereetiraalichi. Kanaanis lammiilee 9 yoo du'an 12 irra immoo miidhaan cimaan gahee jira. Buuruma kanaan loltoonni yakka kana raawwatan ajajduu waraanichaa dabalatee miseensonni raayyaa 5 hidhannoo hiikkatanii to'annaa jala ooluun qormaata qoratamaa akka jiran ibsichi beeksisee jira. Bu'aan qorannoo kanaas yeroo gabaabaa keessatti xumuramee uummataaf kan ibsamu ta'uu waajjirri sekereetiraalii Command Post labsii yeroo atattamaa himee jira. Dogongora mudateen lubbuu nama badee fi miidhaa qaamaa qaqqabeef Command Postichi gaddatti dhagaamee ibsee jira. Daawwattoota OBN ragaa har'ammoo OBN qulqulleessan namni tana kaleessa madaa'e tokkos du'ee jira. Kanarraa ka'ee namoonni du'an 10 gahanii jiru, namoonni madaan ammoo 13 gaaniitiin jiru. Rakkoo nageenya godina Booranaa magaalaa Moyyaleetti qaqqabeen namoonni du'an sirni awwaalcha isaanii har'a raawwatameetiin jira. Sirna awwaalcha isaanii kana nutti himuuf ammoo Guyyoo Jiloo bilbilaan waan nuun jedhu qaba. Harda haala oolmaa magaal Moyyalee harda ganama irra jalqabee warra kale nam kale du'anii sirna awwaalcha isaanii ganama irra jalqabaniitiin geggeeffamaa ture. Warra kale du'an nam 9 keessa nami 5 magaal Moyyaleetti awwaalame, nami 4 immoo gara maatii isaanii gara gandi isaaniitti geeffamanii oolmaa hardaa keessatti wanti dabalame. Nami kale madaa'e nami 2 duraanii gara bakka biraatti dhiyeeteetiin ganam kan argameetiin gara hospitaala Moyyalee dhufeetiin yaalame nam 2 warra walumaa galatti nam kale lamaan dabalame irratti nami 14 madaa'eetiin gara hospitaala dhufee jira. Warsun keessa nami 9 magaal Moyyaleetti yaalamuu jira. Haala tasgabbii magaalatti wal qabatee magaal keessa hagammaatti sochiin guddoo hin jiru. Uummati soda guddaa qabnaa jedhanii gara keenya achi daangaa taakanii naannoo fuula addaa fuula seesi jedhamu magaala keessa Shawabarree naannoo Shawabarree yookaan ammallee naannoo Arabal jedhanii achi naannoo suni hawaasi magaala gara keenyatti sodaannaa jedhanii baqachuu jiranii. Mootummaa naannoo Oromiyaallee ammallee warri raayyaa biyyaallee federaalaa fi naannoo irra dhufaniitiin ganama irra jalqabanii abbootii gadaa bulchoota godinaatiif aanalee akkasumallee ammallee warri naannoo irra dhufan as jiran waliin marii bulchiinsa aanatti mari'achuu jiranii. Haali waliigalaa magaal Moyyalee amma kana kan kee jira. Dabalataan immoo hordomne waan jira sanii dhiyeessuu dandeenya. Daawwattoota OBN dhaabbanni OBNs gaddatti dhagaamee fi warroota firoottanii fi aantiin jalaa du'e hundaafuu jajjabina hawaa oduun keenya akkuma itti fufetti jira. Rakkoon nageenyaa godina Booranaa magaalaa Moyyaleetti uumamuusaa OBN gabaasuun isaa ni yaadatama. OBN oolmaa godina Booranaarraa har'a maal akka fakkaattu ajajaa poolisii godina Booranaa Komaandar Duuba Liiban bilbilaan dubbisee jira. Isaanis lubbuun namoota 10 darbuu nutti himani. Maqaan kiyya Komaandar Duuba Liiban jedhani ajaja poolisii godina Booranaati. Dhimma kalee mudatsuun irra haasa'e amma dhimmuusaniif Moyyal jira. Kaleessa gaaf tokko sun jechaadha guyyaa keessa isaa 7tti gochi hooma waraanaatiin uummata siviilii irratti raawwatamu waan baay'ee namsuu kaneessa ta'u uummatallee baay'ee rifachiise. Olmus gar nam 10 du'eera 10 du'ee gar nam 11 madaa'ee jira. Kaleessi nam 9 ture warroota madaan keessa hedduu tokko namoota adda addaa hamaatiin isaanii gara kibba jiran gamaatiin isaanii naannoo Oromiyaa keessa jiran reeffi gara maatii isaanii deemee jira. Reeffi namoota naannoo kana dammoo irraa awwaalamee jira. Rakkoo kanaan wal qabatee qaamoleen adda addaa mootummaa naannoo fi federaalaa irraa walitti bahan hawaasa waliin dhimmicha irratti mari'achuus Komaandar nutti himaniitiin jiru.
sababumsanii fi egaa uummata tasgabbeessuudhaaf qaama olaanaatti hojiin Komishinii Poolisii Oromiyaa waraana federaala irraa mootummaa naannoo Oromiyaa waliin asitti dhufnee uummata waliin mariirra oolle. Uummati kun dhimmi itti raawwatan bal'inaan baay'ee balaaleffatee kaasa. Dhimmi kana kofanteen armaan dur gizee adda addaa gaafa sooddaa gaafa hariiroo mooyyallee deebisee gizee sadii karaa waraanaatti waan itti raawwatan baay'ee balaaleffatee kaasa. Kan irraa kaa'amee dhimmi raawwatame irrattis yeroo baay'ee lubbuun namaa karaa adda addaatiin bahaa turtee jirta. Namni akka hojjetu olaantummaan seeraan mirkanaa'u namni seeraan dhiyaatu. Kanaafiyyuu waastinna hin qabnu. Kanaafiyyuu iddoo jireenya keenyaa mana keenyallee teem jiraachuu waan hin dandeenyeef ollaa qa'ee buqqaa'ee jira namni baay'een. Kan irraa kaa'amee egaa waan kan tasgabbeessuudhaaf nagaan akkuma gochuudhaaf dargaggeessaaf jaarrota jiru wajjin marii bal'aa geggeessinee jirra. Marii kana keessatti egaa waan baay'ee namooti akka hojjetan seeraa akka dhiyaatan xiqqaatatanii qarshanii to'annaa seera jala oolee jira. Karaa biraatiin ammoo namooti kan malee yakka raawwatamanis itti deemamaa jira. Kanaafiyyuu amma kan irratti akka seeraa dhiyaatanitti walii gallee ba'aa jirra jechaadha. Komaander Dubee Liiban rakkoo akkanaa godinichatti deddeebi'ee mul'achuu marii irrattis hawaasni kaasus dubbataniitiin hin jiru. Gochi kalee raawwatamu qofa osoo hin ta'in armaan durayyuu miidhaan dhaqqabsuun seeraan nuuf waan hin dhiyaanneef isa amma kana irratti amantaa hin qabnu kan irratti deddeebisanii namni baay'ee kaasaa ture waan ta'eef isaalleen kanuma walumaa galatti namni ka dur dabrillee koreen dhaabbattee gadi buudee qulqulleessitee namni yakkuum seeraa dhiyaataa ispeeshaalii ka kalee yakkuumee kan to'annaa jala oolu jira kan ammallee qulqulleessuuf itti deemaa jirra waan jedhamirratti bal'inaan kan mareessamaa oole isaalleen gaafatama oolee waltajjiillee irra deebifamaa ka oole. Kana malees jedhan Komaander namoonni sodaarraa ka'uun gara Keeniyaatti baqataa jiraachuu isaanis himanii magaalaan Mooyyaalee garuu har'a tasgabbiin ooluu ishiis dubbataniitiin hin jiru. Masi tasgabbiin jiru hagammaa waltajjiirra oolle uummati waan kalee uumamirraa sodaa baay'ee qabaa. Ijoolleen namni baay'een deeman sirriidha. Maan eegimmoo nageenya kan tasgabbeessuudhaaf akkamitti itti deemu malla waan jedhaa itti maratamaa kan jiru malee ammas uummati sodaa qaba. Ammaaf ammoo magaalii Mooyyalee nagumaa rakkoo naqsaati muraasa deemsuun dhaabbattee jirti waan namni deemama jiru hin jiru sodaa kaleerraa isa qabaatu malee amma haalli jiru nagaadha. Inni deemaa jirus ingidii gana ammaan eegitti dubbatamee mariidhaan akka deebi'u kan taasifamu haalli jiramu qabbaanee qaba.